madaa'ee jira. Nama fayyatu waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee Prosesii yeroo sana fundraisingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma prosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofnee konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sanaa argame birree waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate. Ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan taa'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo sirraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru hawaasa kalee sana gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha miliyoona 6 akkaawuntii korra jira jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa hin turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu. Nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu. Jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate. Utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sareen na nyaata ture. Nan du'an ture beekamaadha. Rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasni natti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi ammalirra deebi'ee si'a arfafamu shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi jazaakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qabaltan konfirmi na godhaa yoon waan na gorsitan jiraatillee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture Haayidarii fi Abu Xala'aa fi Ustaaza wayii ture koree amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku achii anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaa ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaaz koo isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu an amma sa'aatii kanatti waan an gochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaanillee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu. Kan akkasiin hubatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدي قويتو تندمني أصلي واي سخاني كيسول أنا سامو واي مچيو ربي أنا جالتها لا إثنا ما قلنا كم هون خلاص بقى دي ساكي سامنو ما جانا كينا كي سامنو ما وريكومنتي سوتا جدا كي سالي تلاسو أستاذ طالب دكتور أصلي دكتور دبي سامي مي سينيور كوان دبتا نام دبي كان جدو أبتا تري أنا تري أما أنا دبي سا دكتور ilmi namaa bututee لا إذا نبي أبا مرتي أستاذ طالب ودبنا فيديو وردا inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. واتك لا ديمنا أستاذ طالب وتدي فيديو وردا أما دكتور أسلي واسيما إيش asin dura abdi waan aan jedhe way waan naan jedhe mucattii tanaan ani dubbii seeruma tuqabee fi malee ani hin barbaadu ana takka rabbi natti fide haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jette naan jedhe tana qalbiitti qabadhaame إيش hagana jedhe tuunis nu bira abultechoo fi haasawa keessanitti ce'a أما إسني نوتي إثنين رافوران أما حديث إثنين في الدنيا barakallahu fiikum دليلا ضعيفة إن جنين فران أنا ما يجور وري بلا وري ذي يقول أمرك ينبك والله وثوثين توبات يوتك كشو ما يذي أدقور ينفوت وانسلا إثيرين فولا كيسا فوتين جزاكم الله أما وان قوتاني وانا قوتان ayyee أبدين أبولي سكية أبولي ثنا رتكات أنجار ثوقا فرطة مشاني تدولا جان مجا هيرو ما فورا جاي بنتل هيرو ما جيتك أبان سنغال أمين وعملوا ما وشكانو برادة تجذي ورا جلابايت نبرت وجد مشان جرافي ada pada bea karigot amale jarza mata arit hiriya abi fa ora mabi ang mangkaro kan yarta umri amurta mishani di wana gotani abdullah ilmakesani mucattin zulle ilmotesani hada abban jara rakat hada kuno asi achi badiya wallaga kana jirani natti boya jiran anamma kayon kiya dura sagalen isa awalametrin mucaan kun jala dawo godhate miskiina miidhaa jira waan jedhuun karaa birrii kana dafee namni sensitive jira aduuni amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beeytanii awwanni karaa baankii steetimentii kanaan dhufeen atiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquufi amma waan gootan amantiin teenallee dhiifama qabdi jarri kun haadhaaf abbaa haadha manaatiif abbaa manaati isallee yaalaa jirraa obboleetti muslimaati obboleessa muslimaati isilleen akkuma isaa amantii biraatti rabbitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gidee natti himan jechuudha waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha nuu baasa isillee hin gargaaranna duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii isillee hin gargaaranna isallee hin gargaaramna dubbii guddatte faratti fe'anii ija keessa irraa ofolchi haasaa isinitti hin guddisu ustaas. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lammaffaadha wanni waan kun isin sirraa'uu danda'u koreen ustaas Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii diqqeeffamanii jira waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaameet obboleessa keenya garaa qulqulluutiin kasoba hin qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galaa yoo biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree tana waakkatus koreen tun waan goote qabdi waan ta'eef rakkoollee hin jiru dhimmi koree kanallee dagatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetiin inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamtee falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuun sirriidha jettanii yaadanii jechuu kiyya. Dhageettan kaa'utaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza ittiin dheeressinaa dhiifamallee naa godha ustaaza walirra deebistanii akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayoo bilbilaa sanillee yoo namufattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa isin dhungadhe tataaniiti waan nutti ulfaate maraanullee fuuluma keessan argine dhiifne jechuu barbaadaanillee akkanuma tokkootitti yookiin ga'ee keessaa qaba
ga'een kiyya saniin naa deebi'anaan turre imimmaan kiyya saniin naa deebi'a akka kaleessa viidiyoo maxxanse kaleessa viidiyoo maxxanse asirra jira awwala jira saniin naa deebi'an turre ammaaf erga isin dhuftanii fuula keenyaa footeettan hangara kiyya afoo inaalillahi nama takkaa olitti hin bu'in nama onlaayinii kanarratti akka abbaatiin laalu abbaa murtii kan urga gaafa rabbi waliin nu dabareeti waggaa meeqa olitti hin bu'in sababa kanaa walitti buune kanaafi anillee erga fuula keessan arge qara waa hedduu yaade afoo inaalillahi jechuu barbaade. yaadni amma kaafamaa jiru tokkoffaa waa diqqoo isii asitti koree tariiti warrootiin doktor Asli illee dabalatee waan kana nu qulqulleessaa jettan. Anamma koreellee yoo fide kottu akkana goona gamana jenna gama sennaa kanatti gabayaan tun qilleensi biroo ceeti waan jedhuun haqiiqatti silaa dubbiin haqiiqatti koreen ifaajee waan kana keessatti qabu asi argamuu qaba. Asi argamuu qaba abbaa ta'ee nun deemuu qaba. Koreen waan kana keessatti ifaajee qabdan kaleessallee karakkoo tana furuudhaaf deemaa turtani dura dursoo anatu dhiifama isin gaafata. Maaliif dhiifama isin gaafadhaa? Dhugaa jirtutu akkasi waan taateef. Ani ammoo gabayammaan tun haa dhaabattu waan jedhuun abdiillee irra gadi jedhe yoo rabboomaaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni karabbinarraa beekuu baankii ufumaa wajjin deemee konkolaataa yaabbisee asiillee baasuu didanii jennaan baanki beetii deemee ufii baanki steetimentii baankiillee ufii fuudhe. Kanaaf wantootii jiru karoora kanaan akkasi beekaa abbaa zarriillee wanni isin muufadhe. Isin biyya kana keessa girtanii warri onlaayinaa fi maanatti himinaaf hagasin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru qatar jiran. Misunderstandinatu godhee yuukaa dhiifama bareedaa kiyya. La wallahi isin tu dhiifama. Ano do biyya jiraadhe lukaan isin dhufa wallahi na beeytan. Diaspora jazakumullahu khayran. Diaspora fakkaachuu malee diaspora no. Diaspora kanallee guuttanii na fakkaate sanumaa fi anillee shakkee biyya kee. Akkasi walumaa galatti wanni anamma jedhu doktor Asli illee dabalatee namoonni biroollee ayyoonni keenya kasirra jirtani amma wanni hedduu tokko ani isin galateeffadha ani onlaayina kanarratti illee hin seenu anani beeytanii baadiyama keessa biyya addunyaan quban qabne kana keessa deemee shiqqalaa shaqaladha maaliif akkas godha beeytanii onlaayina kanarra yoo deemte kayriillee dalattaa sharriin illee si seente anamma baadiyaa keessa deeme afaan nan beekanii waa itti namadhu waan namatanii Islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shaqaladhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa kuta. Wanni waan akkasii jiru keessa na gammachiise hin jiru. Anan malee rabbi naa fedhe baadiyama tana keessa deema onlaayinii doktor Asliin qabate warri jalaan jiru ka akka Bilaal Ooroo kenna qabate Aydarillee qabate ana sooshaal miidiyaa tanarratti guddaan eegina miskiintichuma baadiyaa keessa deemee waa shaqqalatu jettanii akkasitti quba na qabaattanii ammoo kanuma ta'uu wajjin quba nu qabaattanii guyyaa nuti dhufne fuula keessan. Diiniidhaaf namni waan nama irra jiru sana osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja. Guddaan nama maa guddisa jennaan guddina ofiitii fi jedhan. Dhugumatti doktor Asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessa sirriin finne fidaa jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqa lafa jiru. Laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoo isin keessatti isin beennutu diini. Nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyitee sarabbi kabaja. Yoo nullee maqaa diinii qabannee tumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa kuttan omatu sanyitti isin daba. Garuutu dalagatuun teessantuun hedduu isinirraa gammanne. Baga osoma dubbatuu dandeettan, osoma loluu dandeettan, osoma mormuu dandeettan. Namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan. Namni illee waa isinirraa bara. Osoo nammas dhufe sheeticha illee Asliin doktor Asliin sheettaalimuu jedhan tokkollee achitti kun arrabsee mutuut godhee achaari yoo jedhan. Boru zooree tuman simatti gala. Laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu. Si qofaa miti. Hayyoota keenya warra sirra jiru. Warra koree. Nutu kee dubbee harkaa qaba eessan fuutanii fiddannu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u. Ka kana danda'u wajjin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan. Rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu. Isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu. Ammallee baga dubbattanillee. Baga laaltanillee, baga deebitanillee, baga araaramtanillee, baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabayaa ammoo shayxaanni dhufeeti dalagatu ummata kan addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee namuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf ture. Gabayaan shayxaanaa sun munuun diigame amma namni maan nurraa fudhata. Ummanni sun yeroo maa walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are gonna to be the role model fakkeenyummaa gaarii.
والجلا دغون والجلا ديبون والكبجون والفني سنيت سنت هادبر ان دوبا دعاء سني غدا اما ولي تكتنا نقبو دفاع ديني كيست لك اباتو بعد دعاء علماء كان ادو زغا اثيوبيا تنا كيسا علماء بيكن كيسا غرغدا نمني قبان قم الرا دعاء قبا